tajaajilli immigireeshinii Itoophiyaa namoota 3,000 ol to'annoo jala oolchuu beeksisee jira. ባለፉት 9 ወራት ከ3000 በላይ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ ፓስፖርት ለማግኘት ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስታወቀ። ji'oota saglan darban keessatti namoota karaa seeraan alaa paaspoortii argachuuf yaalanii fi ragaalee sobaa qabatanii argaman 3,000 ol to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. tajaajilichi gochawwan seeraan alaa kanaan dura mul'achaa turan ittisuuf hojiiwwan to'annoo cimaa geggeessaa akka jirus addeessee jira. Daarektarri olaantuun tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa Aadde Salaamaawit raawwii hojii fi fooyya'insa hojimaata tajaajila paaspoortii ilaalchisee har'aa miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Ibsa kanaanis rakkoolee kanaan dura tajaajila paaspoortii irratti mul'achaa turan hiikuuf hojii bal'aa hojjechaa akka jiranis ibsanii jiru. ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊት ዳዊት የገለጹት ማለት ነው። በተለይ እንግዲህ ከፓስፖርት ጋር በተገናኘ እንግዲህ የተቋም ዋና ዳይሬክተር እንደገለጹት ማለት ነው እንግዲህ የተለያዩ ግለሰቦች እንግዲህ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የተለያዩ የተጨበረበሩ መታወቂያዎችን ጭምር በመያዝ ለማውጣት ሲሞክሩ በህገወጥ መንገድ ማለት ነው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው እንግዲህ የገለጹት። እንግዲህ namoonni ragaa sobaa fi eenyummaa lammummaa sirrii hin taane qabatanii argaman walumaa galatti 3,638 ta'an to'atamanii seeraan akka gaafataman taasifamee jira. Isaan keessaa namoonni 300 lammiilee biyya alaa yoo ta'an namoonni 3,338 lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii daarektarri olaantuun kun addeessanii jiru. Gama biraatiin hojimaata tajaajilichaa keessatti amanamummaa fi seera qabeessummaa mirkaneessuuf tarkaanfiin cimaan fudhatamaa jira. Haaluma kanaan hojjettoota tajaajilichaa hojimaata seeraan alaa hordofanii fi naamusa irratti hanqina agarsiisan 17 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamuu isaa ibsamee jira. Hojii to'annoo daangaa seeraan alaa ittisuuf geggeeffameenis bu'aan guddaan galmeeffamuu isaa tajaajilichi beeksisee jira. Namoonni walumaa galatti 10,530 ta'an karaa seeraan alaa daangaa qaxxaamuruuf yeroo yaalan to'annoo jala oolanii jiru. Isaan keessaa 4,576 lammiilee biyya alaa yoo ta'an 5,954 lammiilee Itoophiyaati. Waliigaltee fi galmeessa lammiilee biyya alaa Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee hojiiwwan bal'aan hojjetamaa jiru. Lammiileen biyya alaa 42,809 kaampaaniiwwan garagaraa keessa hojjechaa turan seera qabeessummaan isaanii erga mirkanaa'een booda gara hojimaata seeraatti akka galan taasifamee jira. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa tajaajila isaa ammayyeessuu fi loogirraa bilisa taasisuuf fooyya'insa hojimaata adda addaa hojiirra oolchaa jira. Kunis namoota tajaajila qulqulluu argachuu qaban karaa seeraa qofaan akka keessummeeffaman dandeessisa jedhamee jira. Dhumarrattis tajaajilichi gochaawwan seeraan alaa fi ragaalee sobaa irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu cimsee akka itti fufu beeksisee jira. Lammiileenis karaa seera qabeessa ta'een tajaajila paaspoortii akka gaafatanii fi namoota dallaala seeraan alaa irratti bobba'an irraa akka of eegan dhaamamee jira.